Al tokko kubar jaalallee irra jawab baleeyyantu irra waliif yaada beektu jaalallee irra baleeyyanta irra walitti dhiyaataa bara. Jaalalaa yeroo hunda wal booksaa walitti bu'aataa warra baleeyyan ta'anii nagaadhaan jiraachuun gaariin ta'u. Intonollaa jaalallesh indee? Maami? Maami? Bahasa bedalech wallah. Look at that. Sobari, ani sobo bara. Balese kiyete mayo mande to precise. Taunji guys. نتساسف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين تليفوني؟ والله نديو كوبرا إسني maaliif na dibduu isa siin abaluu si wayyaa abaluun jaalladhu abaluu si biraa bareeda abaluu takkis bultii keessatti dhaamsa kun immoo qoosaa miti dhaamsa kun nagaraanis ni dhaama wallahi wa billahi wanti calanqisu hundi warqii miti akkasumas wanti bareedaan marti gaarii miti garuu wanti gaarii marti bareedduudha jecha kiyya kana qabadhaa sirriitti. Wanti calanqisu hundi warqii miti. Wanti bareedaan marti gaarii miti. Wanti gaarii marti garuu bareedaadha. Yoon isiniin jedhu nama bifasaa, uffannaasaa, qabeenyasaa, istaayiiliisaa, dhaabbiisaa ilaaltanii jaallattu yoo ta'e isin biraa bareedu baqa yeroo harka qabatanii deemtan. Kan ittiin nama biratti na argaa jira miti. Abaluttiin kun wal biraa bareeddi maashaallah namni isiniin jedhu wal biraa isin jaallatu. Bultii keessatti waan akkasii ilaalinaasi. Namni bifa miti kan ilaalamu gubbaa miti, qabeenya miti, hojjaa miti, istaayilii deemsa isaa yookiin istaayilii mataa farrazannaa isaa yookiin uffannaa isaa miti. Namni namummaa isaati ilaalama. Kanama fakkeenyaa namni wajjin bultii dhaabbachuudhaaf deemu takka irra keessa isaa baruun barbaada. Namni kun nama akkamiiti? Jireenyi isaa gara fuulduraaf maali yaada? Ejjennoon isaa, kutannoon isaa, murannoon isaa maali? Kabajni naaf qabu, jaalalli naaf qabu. Manguddoota kana akkamitti ilaala? Hawaasa isaa kana keessa hawaasa isaa kanaaf kabaja akkamii qaba? Dalagaan isaa waan akkamiiti? Namni kun nama rabbiiti moo nama rabbii miti? Nama rabbitti dhiyaatu moo nama rabbitti dhiyaatu miti? Wallahi dhugaa rabbiin isiniin jedha. Kanatu ilaalama jechuudha bultiidhaaf. Bifa amma kana bareedu kana akkuma biyyoorraa dhufe bor biyyootu nyaata. Yookiin akka carraatee adagaa wayii sirra ga'ee bifti kee kun guutuun isaa jijjiiramuu danda'a. Sekeendii keessa jijjiiramuu danda'a. Nama takka bifa isaa ilaaltee itti dhayite taanaan yookiin nama takka bifa kee ilaalee itti dhufe taanaan bifti kee kun hin jijjiirama. Haguma bulaa deemtuun jijjiiramaa deemaa beeki. Sigalee dhukkubsa dubartoota yoo ta'e yeroo deemtee heerumtee ilmaan horattee waa'ee manaa yaaduu jalqabde bifti isii kun guyyaa guyyaadhaan jijjiirama. Heeruma badaa dhufa jechuudha. Utuma bakka heerumaan ga'iin immoo hin beekamu waan ergisa. Qaamni keenya kun guutuun isaa ergisa rabbiin biraa nuuf kenname. Guyyaan nurraa fudhatu hin beeku. Gaafa sana namni bifa kee ilaalee sitti dhiyaate gaafa bifti kee sirraa deeme sirraa jijjiirame si dhiisee qara ilaaluu jalqaba jechuudha sirraan. Yookiin si dhiistee deemte yookiin si dhiisee deema. Kun dhugaa lafa jirtu.
nam tokko qabeenya salaalteetti dhayite yookiin qabeenya kee laaltee sitti dhufte yoo ta'e qabeenyi fixeensa ganamaati. Yookiin dhufaa hin bada. Akkuma horoon jiru deeguunis jira. Yoo sila carraa keessa Rabbii waliin isin tolchee isin bareechee jedhe hiyyeessatti dhayitee sooressa akkamii ta'uu dandeessa? Garuu yoo sila Rabbiin carraa keessa wal biraan keenye waliif isin waliin hin taane sooressa akkamitti dhayitee nan deeguu danda'a? Gaafa sana ammas wal jibbuu turfa jechuudha. Maaliif siluma jaalalli keessan jaalala maallaqni walitti isin fide waan ta'eef jaalala dhugaa miti. Nama kana ammoo har'a bakkee kanatti argatanii sanii suufa gaara mataa amma goda naqatee deemu kan uffata maarkaa ta'e kan uffatee deemu laaltanii duuka namni kun baqa namni kun nama bareeda maaliin jedhina maaliif jennaan uffanni isaa sun yookiin ergisa fa'i ta'uu mala hin beekamu kanuma isaa ta'uu dhiisuu iyyuu mala uffannaan isaa sun. Nam tokko gaafa jaallattan bultii keessan boriitiif gaafa yaaddan warri dhiiraas warri shamarranis wanni isin bareessitaniiti yaaduu qabdan namummaa nama sana sirriitti ilaala. Kaayyoon isaa maaliin adeemsisa? Ejjennoon isaa namni kun nama of ta'ee jiraatu moo nama hirkuttummaadhaan jiraatu? Nama bultiidhaaf ta'u moo hin taane? Kabajni intala shamaraa takka qabu akkami? Yoo shamaras taate kabajni isin ilma dhiiraatii qabdu takka akkami? Namni kabaja nama sanaa maatii isaarraa kaastee ilaalta. Namni maatii ofii jaallatu, namni maatii ofii kabaju ollaa isaas nama isatti dhufus ni jaallatanii kabajaa beeki. Kabajni mana keessaa gadi ba'aa waan taateef. Isinii galee? Kanaaf jennaan gonkumaa bifa laaltanii nama hin jaallatina. Bifti dhiqameen dhugamu dhugaa Rabbii. Bifti dhiqameen dhugamu. Hin badalleen guyyaan isi dhiisee deemu hin beektu. Ergisa dhufe waan ta'eef akkuma dura isiniin jedhe. Qabeenya laaltaniis namatti hin dhiyaatina. Nama takka namummaa isaatiif dirqama jaallanni kabajuu osuma qabnu akhlaaqa isaa nama haalaaf amala bareedaa qabu. Nama dubbiin isaa yoo dhaggeeffatte sitti tolu. Ni jira barnaaf takka tokko subhanallah dubbii isaa dhaggeeffattee hin quuftu. Haasawaa isaa. Yoon kana isiniin jedhu immoo namni bareedaa marti ajaa'idha isiniin jechuu koo miti. Bifa laaltanii namatti hin dhiyaatina. Amma namummaa nama sana adda baafattanuti. Namni sun alham nama Rabbiif ajajamu haa ta'u. Namni Rabbiif ajajamu, namni Rabbii isaa sodaatu ilma namaa ni kabaja ni jaallatallee. Simmiidhullee maaliif jennaan sodaa Rabbii waan of keessaa qabuuf nama qarawe. Nama qaree haa ta'u filannoon keessa. Namni qaree badeen badu akka san qaraani keessa isaa sodaa Rabbii jira. Ilmi Rabbii garaadhaa qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Namni sodaa Rabbii qabu immoo nama hin miidhu. Jireenya kee keessatti gammachuudhaan jiraachuu feeta taanaan jireenya zalaalamii nama dhugaan si jaallatu, nama akkaan si kabaju, nama hunda keessaa bakka guddaa siif kennu, nama birattis ta'e yeroo qophaa keetii nama si bohaarsu, nama bakka siif qabu jireenya isaa keessatti. Filannoon keessan nama akkasii haa ta'u. Afiifuu kanan goone kana nu gorsita jechuu maltoonni wayi maaliif an sooshaal miidiyaa irratti waan hin qoosee taphadhuuf nama maraa wajjin garuu nama maraa wajjin seenee kolfee taphadha jechuun nama kana hundan jaalladha miti kan hin jaalladhu nama takka waan taateef kanuma nama takkaati. Kan dhugaadhaan keessi koo jaallatu ana qofatu beeka. Kanaafi abaluu sun hin bareeda, abaluu sun hin fakkisa, abaluu sun asiisaa tola, abaluu sun asiisaa bada naan hin jedhina. Ani qaama irra keessaa kana miti kan ilaalu nama jaallachuudhaaf kan itti dhiyaadhu. An abbaa fedhe bareedee dhiise maamunaalizaa addunyaa kanaan ta'in ayidan keenyum wallaahi. Bifti namaa nan dinquan. Hundayyuu Rabbi tumee bar harkaan tolfannaan fuulli daban qabu Oromoon gaafa mammaaku. Uumaa Rabbiitti immoo qoosuun hin ta'u.
maa funyaan dhabdee, maa ija dhabdee, maa kun jallatee, maa kun sirratee akka waan ofiin of tolchitanii yookiin akka waan namni kun ofiin of tolcheetti ilaalina. Uumaa rabbiitti qoosaa jirtanii bara. Maa funyaan guddate, maa funyaan bicate, maa gartuun bade, maa gartuun guddate. What guys? Hojii rabbii keessa seentanii rabbii keessan ofitti hin dallansiisina. Rabbiin illee walitti hin bu'ina. Wallahi. Namni ofiin of kalqeen jiru bara. Hundayyuu isa fakkisaas, isa bareedaas, isa dheeraas, isa gabaabaas, isa furdaas, isa qallaas hundayyuu rabbitu uume. Hundayyuu rabbitu uume. Waan rabbi uume immoo uumaa rabbiitti qoosuun rabbii walitti bu'uu daangaa rabbii dabruu jedhama. Isinii galee? Kanaaf ani akka mataa kootiitti naman jaaladhu waan inni qabu qofa ilaalee jaaladha osoo hin taane hanqina isaa, hir'ina isaa waliin jaaladha. Hir'ina isaa waliin jaaladha. Hanqina isaa gargaaree wajjin guuta. Yeroo rakkoos yeroo bal'oos isa faana dhaabbachuun barbaada. Anis yeroo rakkoo koos yeroo bal'oo koos akka inni na faana dhaabbatuun barbaada. Isinii galee? Kanaaf akkasitti yaada jechuu kooti. Yeroo baay'ee koomintii keessan dubbisee dhuman isaa anuman isin taajjaba. Garuu isinis na taajjabdu ta'uu mala. Maaliif jechoota tokko yeroo dogongoroo ilma namaa ta'e namni hin dogongorre hin jiru waan ta'eef anis dogongoroo mala. Akkuma isin taajjabu isinis na taajjabdu ta'uu mala. Isinii galee? Garuu nan arga yeroo nama baay'ee wajjin kun siif hin ta'u, kun mataa akkasii, kun funyaan akkasii, kun miila akkasii, kun hidhii akkasii, kun agartuu akkasii. Oh guys. Rabbitu uume ilma namaa kana. Akkamitti namni nama miti ashaangulliittii takka tolchuudhaaf dandeettii ittiin qabne uumaa rabbitti qoosa. Akkamitti uumaa rabbiitti qoofama guys? Akkamitti waan rabbi uume tokkotti kolfama? Ani nama jibbee hin beeku. Wallaahi wabillahi ka rabbii koo na argu. Abaluu jibbitee abaluu jaalatte naan hin jedhina. Inni maaninum soo xalichaa laa'u hin jibbullee jibbuufis hin deemu. Hunda namaayyuu hin jaalaniin kabajaa. Okay guys.
እራት በልተሻል? እኔ በዚህ ሰዓት ምግብ አልበላም። ጎመን ጥብስ፣ ጥቅል ጎመን ትናንትና ነው የሰራሁት ትመጪያለሽ ብዬ